Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftootaa fi akkasumas maatii chaanaala Astroloojis Saadiq kan taatan har'a gaafii keessan isinii qabadhee isinii dhufee jira. Gaafiin keessan ishee maqaan kan kee eenyu jedha gaafii obboleessi kenne tokko. Maqaan kiyya Astroloojis Saadiq Almahdii Ahmad Xayyiib jedhama. Ishee gaafiin lammaffaa jiraataa eessaati? Ani jiraataa godina Baalee magaalaa Roobeeti. Gaaffii sadaffaa astroloojis jechuun maal inni? Astroloojis jechuun lafuma ta'anii jechuudha. Waan hawaa keessa jiruu fi kan kana fakkaatan warra qoratutu astroloojis jedhama. Gaaffiin kiyya afuraffaa. Gaaffiin keessan afuraffaa. Kaalendara akkamitti barattee jedha gaaffiin obboleessi kenne tokko. Ani kaalendara uumamaan baradhee jechuun kennama irratti foormulaa isaa argadhee iccitii isaa argadhee kanaafuu akkasitti baradhee kaalendari guutuun kaalendara hijiraa ta'ee Itoophiyaa ta'ee ka faranjii ta'ee iccitii ajaa'ibaa isa keessa ciisaa. Akkasumas foormulaadhaan adda addaa qaba. Foormulaadhaan hunda waan isaa waan baradhee akkasitti sakandiidhaan muraasa keessatti beekuu danda'a jechuudha. Guyyaa namni na gaafatan akkasitti sakandii muraasa keessatti beekuu danda'a. Iccitiin kaalendara Itoophiyaa maal inni? Iccitiin kaalendara Itoophiyaa fakkeenyaaf adada waggaatiin guyyaa tokko dabalaa deema. Fakkeenyaaf amma 2012 taasinaa ka'uu amman 2012 fulbaanni guyyaa kamisaa seene, 2013 jimaata seene, 2014 sanbata seene, 2015 dilbata seene sanbata, 2016 ammooti wixatan seenu qibxa seena, 2015 waaqmeen jaawaan dhumatuuf kanaafuu iyyuu guyyaa takka dabalata jechuudha. Kanaafuu waggaa keessatti iddoo tokko waaqmeen ja'a taati guyyaa takka dabalata jechuudha. Fakkeenyaaf 2015 keessa jirra. 2015 guyyaa dilbataa seenee jiin wayii ji'uma ta'e iyyuu haa ta'u yoo fakkeenyaaf sanbata eegale wixataan dhumata, wixanni 30 ta'ee dhumata. Onkoloolessi jiin lammaffaa jechuudha. Onkoloolessi qibxa takka jedhee arbaa 30 ta'ee dhumata. Jiin sadaffaan kamsaa takka jedhee jummaa 30 ta'ee dhumata. Akkasitti wanillee foormulaa isaatii iccitii isa keessa jiru. Iccitiin biraa jiini tokkoffaaf 8ffaa wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf fulbaanni sanbata eegalee jiin 8ffaan illee eeblee jechuudha. Inillee sanbatuma eegala jechuudha. Tokkoffaa fi 8ffaa wal fakkaataadha. Lammaffaa fi 9ffaa wal fakkaata. Sadaffaa fi 10ffaa wal fakkaataadha. Afuraffaa fi 11ffaa wal fakkaataadha. Shanaffaa fi 12ffaa wal fakkaataadha. Ammallee iccitiin isaa kan biraa fakkeenyaaf 2015 dilbata seenu jenne fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf warri 2015 dilbata eegalee jiin tokkoffaan sanbata akka jedhee jiin 30ffaan wixa ta'ee qibxata eegalee jiin lammaffaa akka jirama. Fakkeenyaaf guyyaadha 18 harii guyyaan jummaadha. Fakkeenyaaf ka qibxata olee jechuudha. 1 8 15 22 29 qibxata olee jechuudha ji'a lammaffaa kana keessa.
ka harbarra oolu lama sagal kudha jaha 23 soddoma harbarra oola. Kamsarra oolu sadii kudhan 17 24 kamsarra oolu kajumarra oolu jechuudha. Afur 11 18 fakkeenyaaf guyyaan har'aa 18 guyyaa jumarra oolu jechuudha. Afur 11 18 fi 25 guyyaa jimaatarra oolu jechuudha. Sanbatarra oolu jechuudha. 5 12 19 26 ji'a mana keessatti wal fakkaataadha formulaan kun jechuudha. Dilbatarra ka oolu 6 13 20 27 wiixatarra ka oolu 7 14 21 28 amma guyyaa 30 himee jira jechuudha. Kunillee formulaa iccitii kaalendarsi jiru kan iccitiin isaa akka biraa fakkeenyaaf jaarraadhaan yoo isin hime jaarraan barri 12 jechuudha guyyaa harbaa seene barri 1200 guyyaa qibxataa seena barri 1200 guyyaa wiixataa seena 2300 guyyaa sanbataa seena guyyaa takka takka bu'aa deema. Fakkeenyaaf amma iccitiin barkummeedhaanii ammoo fakkeenyaaf 12 harbaa seenee barri jaarraan 11 miilineemiin 11 jechuudha. Miilineemiin 11 sanbata seenee 12 harbaa seenee 13 sanbata seena 14 kamsaa seena 15 wiixata seena guyyaa 3 utaalaa deema adada barkumeetiin. Isa akkasii iccitiin kaalendara akkasii kaalendara umrii namaa akkamitti beektaa jedhaa gaafiin obboleessi kennaa tokko fakkeenyaaf umrii namaa qofa iyyuu osoo hin ta'in guyyaa ta'ee haa ta'u guyyaa dhalootaa ta'ee guyyaa cidhaa namaa ta'ee guyyaa ayyaana adda addaa ta'ee beekamuu ni danda'ama. Bara ji'aa fi guyyaa lakkoofsaan beeknaanin guyyaan sun wiixata ta'ee qibxata ta'ee harbaa ta'ee kamsaa ta'ee jummaa ta'ee asama ta'ee girsama ta'ee sakandii muraasa keessatti beekuu ni danda'ama. Nama sakandii muraasa keessatti beekuu danda'a. Sakandii takka irraa sakandii 18 beekuu hin beekaman. Waan gaafii kanneen wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni wayii barri 2000 bara 2000 fi bara 2000 ji'a 8ffaa guyyaa 8ffaa dhalatee waan jedhe guyyaa harbaa jedhee sakandii muraasa keessatti beeksisuu danda'a. Maaliif guyyaa 8ffaan jiin 8ffaan 12 guyyaa harbaa ta'e bara kamiyyuu ta'ee jaarraa kam keessaayyuu ta'ee miilineemii kam keessaayyuu ta'ee nama foormulaa isaa kanneen hundi isaa waan beekuuf sakandii muraasa keessatti beekuu danda'a. Okay. Gaafii itti aanu. Garaagarummaan kaalendara hijiraa fi Itoophiyaa maalinni? Garaagarummaan kaalendara hijiraa fi Itoophiyaa waggaa tokko keessatti garaagarummaan jira guyyaa tokko garaagarummaa qaban. Fakkeenyaaf akka kaalendara hijiraatti waggaan tokkichi guyyaa 354 qaba. Akka Itoophiyaatti 365 qaba. Kana jechuun guyyaa 11 garaagarummaa qaba jechuudha waggaa tokko keessatti. Waggaa 33 keessatti waggaan tokko ni hir'ata. Waggaa 30 fakkeenyaaf umriin keessan yoo akka Itoophiyaatti 33 ta'u akka hijiraatti 34 ta'u jechuudha. Akka Itoophiyaatti 66 ta'u akka hijiraatti 68 ta'a jechuudha. Yoo akka Itoophiyaatti 99 ta'u akka hijiraatti 102 ta'a jechuudha. Waggaa 3 balata. Yoo akka Itoophiyaatti 132 ta'u akka hijiraatti 135 jechuudha.
yoo akka Itoophiyaatti 165 ta'u akka hijiraatti 170 jechuudha waggaa 5 dabalata waggaa 300 irratti waggaa 9 dabalata akka fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 jedha kana jechuun waggaa 3 irratti waggaa 300 irratti waggaa 9 dabalata jechuudha baay'eeti waggaa 300 kuni kan Itoophiyaati waggaa 9 dabalata waggaa 300 kanatu gara jiraatu deebi'u waggaa 9 dabalata mashii gaafiin keessan qabraa iccitiin jaalatanii ka kaalendara Itoophiyaa maal inni jedha iccitiin jaalatanii ka kaalendara Itoophiyaa fakkeenyaaf amma jaarraan 12 guyyaa harbaa seenee jaarraan 12 tokko guyyaa qixxaataa seenaa jaarraan 12 fi 200 guyyaa qixxaataa seenaa guyyaa takka bu'aa deema adda jaarraatiin guyyaa takka bu'aa deema iccitii isaati iccitiin barkumeedhanii ka kaalendara keessa Itoophiyaa maal inni jedha gaafiin itti dhaanu akkasuma ka barkumeellee guyyaa 3 tola deema fakkeenyaaf barkumeen 12 guyyaa harbaa eegalee guyyaa harbaa ta'e jechuudha barkumeen 3 Diseembara ta'a guyyaa 8 tola 4 kamsaa ta'a guyyaa 8 tola jechuudha iccitiin barkumee kana garaagarummaan kaalendara Itoophiyaa fi Awurooppaa maal inni jedha jarri lamaanuu abjootatti hundaa'aniiti garaagarummaan qaban jechuun garaagarummaan jira yoo jiraate ka Awurooppaa jiini gariin guyyaa 31 qaba gariin 30 qaba fakkeenyaaf 30 days half September April June and November Septemberii Aprilii Juunii fi Noovemberiin 30 qabanii kuuwwan 31 qabanii akkasatti Febraarii alzoon jedha Febraarii qofatu 28 qaba ota waaqmeen jaataatu san 29 ta'a kun namooti kan Itoophiyaa immoo waaqmeen bultii 5 dabalataa garaagarummaa jedhuma kanumaa ta'u malee garaagarummaa biraan qabanii ammallee akkasuma garaagarummaan jira waggaa 7 fi garaagarummaa qabanii kaalendara Itoophiyaatti ji'a 8ffaa guyyaa 8ffaa bara 1994 dhaladhee guyyaa kam dhaladhee jechuudha jedha ji'a 8ffaa guyyaa 8ffaa bara 1994 jechuun guyyaa qibxataa ta'a jechuudha fakkeenyaaf bara 1994 guyyaa qibxataa eegalee jiin tokkoffaa fi jiin 8ffaa wal fakkaataa jennee kanaafuu ji'a 8ffaa tokkoo fi 8 illee guyyaa masan ta'a yoo qixxata tokko 8 illee akkasuma qixxata ta'a kanaaf guyyaa qixxataa irratti jechuudha gaafiin kanuma fakkaataa aga viidiyoo kan biraa isin qabannee isin dhiyaanutti nagaan nu turaa isin jenna